Tun qophii xiinxala seenaa gootota Oromooti. Qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan Saayintistii Iskandar Alii Ursooti. Kabajamtoota hordoftoota qophii xiinxala seenaa gootota Oromoo gootawwan Oromoodhaa wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u, goonni har'aan tana mata duree gubbaratti qabannee isiniif dhiyeessinu gameessa siyaasaa Oromoodhaa Obbo Jowaar Mohaammad. Obbo Jowaar Mohaammad barnoota isaa biyya keessatti erga xumurate gara Yuunivarsiitii Koolombiyaa imaluudhaan barnoota siyaasaa istiraateejii barachaa turuun isaa ni yaadatama. Kana cinattis qophii xiinxalaa hojjechaa turuun isaa ni yaadatama. Obbo Jowaar Mohaammad kan irratti beekamtii gurguddaa argate qophii xiinxalaati. Qophii xiinxalaa gubbaratti keessaa'uu kan beekamtii gurguddaa irratti argate VO Afaan Oromooti. VO'n Afaan Oromoo bara 2000 Obbo Jowaar Mohaammad dhiyeessuudhaan waa'ee gaanfa Afrikaatii fi waa'ee shabaaba Soomaaliyaa gubbaratti gaaffii fi deebisaan VO'n bara san wajjin godhe ummata Oromootii fi akkasuma beektota Afrikaa hunda kan dinqisiifachiise yoo ta'u, keessaa'uu beekamtii gurguddaa sadarkaa idila addunyaatti kan irratti argate waa'ee ummata Arabaati. Waa'ee ummata Arabaa gubbaratti gaafa ummanni toonis mootummaa abbaa irreedhaa bikkuma takkaa irratti buqqee firraa kaase VO'n Afaan Oromoodhaa Obbo Jowaar Mohaammad xiinxalaa siyaasaa dhiyeessuudhaan gaaffii fi deebisaa babbareedduu wajjin taasistee turte. Mee gaaffii fi deebisaa Obbo Jowaar Mohaammad wajjin VO'n bara san goote yaadannoodhaaf keessaa fuunee jechoota tokko tokko itti fayyadamnee isiniif dhiyeesse. Itti dhiyaadhaamee akka armaan gadii kanatti dhaggeeffadhaa. VO'n Afaan Oromoodhaa akkana jetteeni. Shabaabni uummata ta'uunis mootummaa abbaa irreedhaa bikkuma takkaa irratti fincilee yeroo gabaabaa keessatti mootummaa abbaa irree irraa buuse. Taateen tun oduu idila addunyaa taatee gabaafamaa jirti. Bifa siyaasaatiin yoo laaltan mee sababiin uummanni ta'uunis mootummaa abbaa irree gubbaratti fincilee mootummaa abbaa irree irraa kaasuu dandeenye maali jettee VO'n oguu gaafate. Obbo Jowaar Mohaammad akkana jedheen shabaabni uummata ta'uunis gama intarneetaatiin sooshaal miidiyaatti fayyadamaa ture. Sooshaal miidiyaa gubbaratti jibbansa mootummaa isaatiif qabu wal duraa duubaan walii gabaasaa turuun isaa ni yaadatama. Keessaa'uu taatee Aljaziiraan booda tana gabaase. Sooshaal miidiyaa gubbaratti walii gabaasuudhaan tokkummaadhaan mootummaa abbaa irree gubbaratti fincilanii yeroo gabaabaa keessatti akka mootummaa abbaa irree irraa buusaniif sababaa gurguddaa kan ta'e. Keessaa'uu sababaan gurguddaan shabaaba uummata ta'uunis tokkoomsee akkanatti alaggayyaase qaala'insa jireenyaati jedheen. VO'n itti deebitee gaaffii lammaffaatiin akkana jetteen dubbiin ta'uunis tun taatee idila addunyaa taatee jirti. Gaanfa Arabaa gubbarratti shokkiin ajaa'ibaa godhamaa jirti. Biyya Yaman keessatti shokkiin akkanaa gaggeeffamaa jirti. Liibiyaa keessattis akkanuma. Biyya Ijiptii keessattis akkanuma. Sooriyaa keessattis akkanuma. Taateen toonisitti taate tuni tarii biyyoota Arabaa hunda wal geessii jettee yogguu gaafate. Obbo Jowaar Mohaammad deebisaadhaan akkana jedheen yeroodha fudhatti malee mootummoota abbaa irree guutumaa guututtuu kan bira geessu yoo ta'u, biyyoota Arabaa keessatti saffisaan mootummoota abbaa irree roraasuu dandeessi jedheen. VO'n itti deebitee gaaffii akkana jettee yogguu gaafate sababiin gurguddaan shabaaba uummata Arabaa akkanatti tokkoomse maali yogguu jettu sababiin gurguddaan miidiyaa Aljaziiraa kana. Miidiyaan Aljaziiraadhaa shabaabni uummata Yaman ni dhaggeeffatu. Akkasuma shabaabni uummata Ijiptii ni dhaggeeffatu. Akkasuma Liibiyaan akkasuma biyyoonni afaan Arabaa dubbatan hundi gabaasa miidiyaan kun gabaasu duraa duuba bu'anii waan dhaggeeffatu. Tokkummaan isaanii miidiyaa kana gubbaratti jedhee fedhii miidiyaa qabullee achi keessatti tuqe. VO'n gaaffii sadaffaa gubbaratti akkana jetteen ummanni ta'uunis mootummaa abbaa irree irraa buqqisee mootummaa ce'umsaa gubbarra jira. Biyyi ta'uunis mootummaa ce'umsaa kana gubbaratti ni milkooyti jettee yaaddu jettee yogguu VO'n gaafate. Obbo Jowaar Mohaammad akkana jedheen biyyi ta'uunis humna nama baratee ga'e haadha qabdi. Akkasuma biyyoota gamtoomanii biraa illee deeggarsa jajjabaadha qabdi. Kanaaf gonkumaa'uu biyyi ta'uunis ce'umsa bareedaa dhaqeeti. Ce'umsa kana gubbaratti ce'umsa dimokiraatawaadhaan ni milkooti jedheetii yaada jedheen. VO'n gaaffii afuraffaatiin akkana jetteen akkuma biyyi ta'uunis seenetti biyyi Masriitillee ni ceeti.
akkasuma Yamanoo akkasuma jettee oguu gaafate Liibiyaanoo akkasuma jettee oguu gaafate obbo Joor Mahammad akkana jedheen biitti Ijipti yeroodhaaf girgetti malee tan ceetu ta'uu isaati Yaman ammoo gonkumaa ta'uu hin dandeessu sababaan isii humna nama baratee gayaa hin qabdu yoo qabaattees humni nama baratee gayaa miti jechuu barbaadeeti sababaan lammaffaadhaa shabaabni ummata toonisii fi ummanni toonis humna barate osoo hin ta'in humna hidhatee qabu kana jechuun hawaasni ummata Yaman guutumaa guututtuu hawaasa hidhannoo qabu jechuu barbaadeeti hawaasni hidhannoo qabu kan akkanaa kun yoo mootummaa fincilchee birraa kaase fedhiin isaa dhangala'uudhaan wal duraa duuba bu'ee fedhiin garaagaraa keessaa burquudhaan biyyattiin kan diigamtu ta'uu isaati mootummaan ammaan tana biyya bulchaa jiru fedhii sheekolee biyyattiitii fi fedhii gosa biyyattii hunda guutuudhaan biyyattii kan bulchaa jiru yoo ta'u fedhiin kun hundinuu mootummaan guuqee dhangalaatee biyyattii gaaga'ama ajaa'ibaa keessa galche Yaman biyya hokkaraatii fi biyya lubbuun kumaatamaan irratti baatu taate kanaaf mootummaa kana silaa gargarbatanii jechuu barbaadeeti jedheen Liibiyaan hojjettee yogguu gaafate Liibiyaa waa lamaatu isii eege yoo kufte gaddaatu isii eege yoo kaate milkiituu isii eeggata jedheeti gabaasa taateen Joor Mahammad gaafa san xiinxalee fuula durarra waggaa gabaabaa booda akkuma Joor Mahammad raageessanitti tokko tokkoon dhufuudhaan biitti Arabaa guutuun rakkoo san keessa galuudhaan taateen Joor Mahammad fuula dura xiinxalee raagetun akkuma Joor Mahammad jeesan kan taate yoo ta'u gameessi siyaasaa Oromoodhaa kun xiinxaltoota siyaasaa idila addunyaatii fi hayyoota siyaasaa idila addunyaa hunda biratti fudhatama argate obbo Joor Mahammad keessaahuu ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaa biratti kan fudhatama gurguddaa argate walgayii garaagaraa gubbaratti argamuudhaan keessaahuu ummata Itoophiyaa biratti kan fudhatama gurguddaa argatee beekamtii horate walgayii dimsaachiin sammaa gubbaratti argamee taatee achi keessatti taatee akkasuma taatee ummata Islaamaa Itoophiyaa gubbaratti tahaa turte kan waggaa dheeraadhaatii wajjin wal qabsiisuudhaan haasawa miirii namaa tuqu haasa'uudhaan kan beekamtii argate yoo ta'u walgayii Oromoo gubbarattis argamee seenaa ummata Oromootii fi qabsoo ummata Oromoo gubbarraa qooda fudhachuudhaan haasawa miirii ummata Oromoo tuquufi akkasumas hamilee fi jajjabina ummata Oromoo kan nu haasa'uudhaan beekamtii hayyootaa fi hawaasa Oromoo guutuu biratti argachaa dhufe obbo Joor Mahammad sababiin gara miidiyaa itti dhufuu danda'e obbo Joor Mahammad beekumsa mataa isaa guutee akka fanjiitti lo'uu barbaadu kana bakka itti firraa dhoosuu barbaadu kanaaf miidiyaaleen garaagaraa afeerraa isaa godhanii gubbaratti fedhii isaa guutumaa guututti gabbaasee ibsuu waan hin dandeenye miidiyaa mataa isaa uummatee beekumsa gonfate kanaan ummata Oromoo tajaajiluudhaaf akkasumas fanjii isa keessaa akka madaabaatti dhoowuu barbaadu tana bakka itti firraa dhoosee dantaa ummata Oromootii fi qabsoo ummata Oromoo duratti tarkaanfachiisuudhaaf yaaliin gurguddoonis ni godhe waggootan dabare keessatti milkaa'ina garaagaraa milkaa'uudhaan hanga yoonaa eege obbo Joor Mahammad Oromiyaa miidiyaa niitoorkii hayyoonni Oromoodhaa walitti dhufee yogguu gurmaa'ee jaaree ol kaasu itti maxxanuudhaan qabsoo qeeroo biyya keessaatii fi qabsoo qeeroo biyya alaa walitti gurmeessuudhaan toora miidiyaatiin shoora olaanaa gurguddaa taphachuudhaan hayyoottan Oromoodhaa warroottan miidiyaa hundeessan if duubatti hambisee bira kutuudhaan miidiyaa kan dhuunfaa mataa isaa godhee qabsoo ummata Oromoo bira dhaabbachaa turuun isaa ni yaadata keessaahuu dibloomaasii biyya keessaatii fi biyya alaa irratti hojjechuudhaan obbo Joor Mahammad hayyoottan biyya keessaatii fi hayyoottan biyya alaa wal qunnamsiisuudhaan shoora siyaasaa Oromoo gubbaratti miinaa gurguddaa taphata mootummaan wayyaaneedhaa tan yeroo sanii miidiyaa OMN irraa dhibbachuudhaan inumaa hojiin obbo Joor Mahammad wayyaanee yaaddoo gurguddoo keessa naquudhaan maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu kafalanii saatalaayitii idila addunyaa irraa miidiyaa OMN kan gabbuusan yoo ta'u inumaa gabbuusinsi OMN qarshiin biliyoonaan lakkaa'amtu
akkaawuntii Joor Mahammad irratti akka galtu godhe. Inumaa Oromoon xiiqiidhaan hojjetee miidiyaa OMN bira akka dhaabbatu godhe. Kuni shoora guddaa obbo Joor Mahammadiif taphate jechuu barbaadeeti. Obbo Joor Mahammad hiccitii hayyoota Oromoo dhokoysuudha. Hiccitii alagaa ol baasee dirreetti dhugaa Oromoon qabdu garsiisuudha. Dhugaa Oromoon qabdu addunyaa fi uummata Itoophiyaa hunda biratti garsiisuudha. Qeeroo Oromoo jeenomsee harka duwwaa fuuldiree wayyaanee dhaabsisee wayyaanee hanga funyaaniitti hidhate. Aangoo irraa gabbuusee Maqaletti galche. Keessaawuu sababaan gurguddaan wayyaanee Maqaletti galche. Tokkummaan hawaasa Oromootii fi tokkummaan hayyoota Oromoo walitti dabalamee galaana ta'ee wayyaanee fuudhe. Kuni sababaa gurguddaa obbo Joor Mahammad yeroo saniif taphate jechuu barbaadeeti. Obbo Joor Mahammad dhaadannaalee gurguddoo wayyaaneen jiisina jedhu dhaadachuudhaan uummata Oromootti hamilee godhuudhaan barreeffama garaagaraa gubbaratti tarsiimoon madaqame haqa qabnanii falman ni injifannanii moona jee hayyoottan Oromootii fi akkasuma hawaasa Oromootti hamilee godhuudhaan qabsoo Oromoodhaa tan adda bittinnu gama walitti gurmaa'utti jijjiiruudhaan ummata Oromootii fi hayyoottan Oromootti hamilee godhaa ture. Dhaadannaaleen gurguddaan obbo Joor Mahammad wayyaanee nu kufifna jee ittiin dhaadatu. Ol baasee fuulaan haa jibbuu malee garaa keessatti OPDO akka waan deeggaraa jiruuti fakkaata. Sababiin garaa keessatti obbo Joor Mahammad OPDO deeggaraa tureef jaarmeenyi ulaagaa guuttatee Itoophiyaa gubbaratti Oromiyaa gubbaratti diriire. Kan qabsoo uummata Oromoodhaa tan as geesse tana firii itti godhuu danda'u. OPDO malee akka hin jirre hubate. Kuni bara OPDO mootii Itoophiyaadhaa kuffiftee aangoo Itoophiyaadhaa harka galfate. Inumaa'uu deeggarsa isaa ifa baasuudhaan. Dhoo'isatti kan duraan deeggaraa ture. Zaahira bahee uummata Oromoo gubbaratti deeggaruudhaan OPDO hamilee gurguddoo itti godhee tarkaanfachiisee hanga masaraa mootummaatti seenanii muummicha ministeeraa ta'aniin ga'e. Eega muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad qabate inumaa'uu afeerraa adda addaa godhuudhaan biyya keessaa fi biyya alaatii hayyoonni siyaasaa hundinuu akka galan afeerraa muummichi ministeeraa godhe. Obbo Joor Mahammad kan duraan biyya alaa taa'ee qabsaawaa tures gama biyya keessaatti gale. Inumaa Oromiyaa miidiyaa niitoorkiin waajjira isaa guddaa Finfinneedha godhate. Erga waajjira isaa guddaa Finfinnee godhatee booda biyya keessattis caasaa diriirfachuudhaan gameeyyotii siyaasaatii fi hayyoota ifitti dabaluudhaan gaazexeessitoota adda addaa horachuudhaan OMN inumaatu kan Oromoo irraa ba'ee kan Itoophiyaa guutuu ta'e. Inumaa qabsoo Oromoo bira dabaree qabsoo uummata Itoophiyaatiif dagalee ta'e. Hawaasa cunqurfamaa akka Oromootiif sagalee ta'uudhaan qabsoo isaa itti fufe. Obbo Joor Mahammad erga kana hunda godhee booddan kana taatee ajaa'ibaa takkaatu as ba'e. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad michuun isaatii akkasumas Dr. Lammaa Magarsaa warroottan siyaasaa Oromootiif iccitii ta'anii gaachina ta'anii fuula duratti tarkaanfachiisan. Warroottan Oromoon ija isaanii godhattee if duratti ilaalaa ture walitti garagaluudhaan dhaadannaalee garaagaraa walitti godhaa jiru. Kuni taatee boqottuu boodatan as baate yoo ta'u xiinxalaan siyaasaatii fi saayintiin Iskandar Alii Urso waan kana gubbaratti qorannoo gaggeessee qorannoo isaatiin ifoomse. Waldhabbiin obbo Joor Mahammadii fi obbo Abiyyi Ahmad waldhabbii qilleensarraa yoo ta'e siyaasaa Oromoo gubbaratti shoora olaanaa taphachuu isaa ifoomse. Waldhabbiin tun waldhabbii lafarraa yoo ta'e gaaga'ama gurguddaa Oromoodhaan akka ga'een ifoomse. Jarri kun wal ta'ee uummata Oromoo guduratti tarkaanfachiisuu baannaan qabsoon uummata Oromoo isaan lameen gidduutti akka gufattullee raaye. Tanaafuu daddaffitti walitti dhufanii taniin ani jedhe malee taatu jettu hin taatu jechuuf irraa dhiisuudhaan qabsoon Oromoodhaa qabsoo isaanii osoo hin ta'in qabsoo uummata Itoophiyaatii fi qabsoo uummata Oromooti. Jijjiiramni har'aan tana dhufe kun jijjiirama waggaa 150 uummanni Oromoodhaa labeetti caccabse ta'uu hubatanii jarri walitti dhaadachuudhaa fi walitti bookkisuu kana ofirraa dhiisanii gaaddisa qabsoo Oromoo jalatti mari'achuudhaan tarsiimoo hooggansa Oromootiin hoogganamanii
akkuma qaleessa tarsiimoodhaan madagamanii moota ammallee tarsiimoodhaan madagamanii gama fuula duraatti hin deeman taanaan ummata oromoodhaa jedhe lachuutuu kara qileetti darbuun isaa hin oolamu kabajamtoota hordoftoota qophii xiinxala seenaa gootota oromoo qophii teenya tanarraa asumarratti xumurra qophii biraatiin hanga walitti deebinu nagayaan nuu jiraadhaa nuu ulfadha horaa bulaa liibana tun qophii xiinxala seenaa gootota oromooti qophii xiinxala seenaa gootota oromoo kan isiniif dhiyeessu obboleessa keessan saayistii Iskandar Alii Ursooti kabajamtoota hordoftoota qophii xiinxala seenaa gootota oromoo gootawwan oromoodhaa wal duraa duubaan kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u goonni har'aan tana mata duree gubbarratti qabannee isiniif dhiyeessinu gameessa siyaasaa oromoodhaa obbo Joor Mahammadi